gaariidha. Darsi keenya darsi riyaada saalihiin irraa baaba jechuudha fi bayaanii kasrati turuqil khayrii jedhu geenyee jirra jechuudha. Baaba karaa jechuudha khayrii heddummeessuu ifa galchuudha jechuudha. Hadiisa 138 geenyee jirra. Asaanii wal cishiruun akka baaba kanaatti diini 20 fi lammaffaan jechuudha. عن أبي عبد الله عن أبي محمد أبا محمد الرايا عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله المعمر المعاصي الراجنا رضي الله عنهما الله جبنا سلمان الرافقيسو أبا سارة لعبد الله الرالي جناني ربي غاري جبنا سان الرافقيسو غاري إسان الراجالة جتشو قال نيجي عبد الله قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم إرجمان الله نجي 40 كسلة أفرتمني جنان أفرتمني 40 جنان أفرتمني خسلة gosa jechuudha khayrii raayi jechuudha khaslatal khayri jechuudha gosa khayrii raayi 40 waa 40 khaslatan khaslaa qooda jechuudha khayrii raayi jechuudha khaslaa qooda khayrii raayi alaahaa irra guddaan isiidha jechuudha irra guddaan isii yookaan irra gararreen isiidha gararreen isii gaariidha maniihatul anzi kennuudha jechuudha dabareereetti maniihatul anzi dabareereetti kennuudha dabareereetti kennuudha akkas jechuun reettii ofii ilmataa irtu arramu wallaa keetii dabarsitee kennuudha jechuudha atis ilmadhu nati ilmataa jira ati hin qabdu waan ta'eefu atis ilmadhu jedhanii reettii kana dabaree kennuudha jechuudha. Gaariidha akka biyya keenya kanaatti qishoo reettiin kun waa zabana kanaaf natti fakkaata akka biyya arabaatti reettiin faayidaa qabdi waan ta'eefu. Maamin aamiliin akka biyya keenyaatti immoo horiidha gaarra. Maamin hin taane min aamiliin hojjataarraa jechuudha yaamalu kan hojjatu bikaslatiin qooda tokko kan hojjatu qooda tokko. Minhaa isiirraa qooda tokko kan hojjatu 40 sanarraa jechuudha. Rajaa'a kajeelaa haala ta'een sawaabiha sawaaba isii kajeeluudhaaf jecha jechuudha sawaaba isii kajeelee kan hojjetu yoo ta'e watasdiiqa mawcuudihaa dhugoomsaa haala ta'een jechuudha wareega isii dhugoomsaa haala ta'een jechuudha maa wacada bihii fihaa jechuudha. Waan isii keessatti wareegameef sana dhugoomsa haala ta'een waan isii keessatti wareegameef sana khayrii sana yoo hojjettan kanas ni jira sana haala dhugoomsaa ta'een jechuudha. Illaa adkhalahu Allahu biha rabbiin isa naqu malee nafu jechuudha biha ay bisababi khaslati sababaa qoodattii tokkoon sana hojjeteeni rabbiin isa galchu malee nafu jechuudha. Dhiiroes aljannata jannata sagalchu malee nafuu yoo khayrittii tokkoon sana hojjetee khaslaa khayriirraa tokko hojjetee haala jechuudha rabbi irratti sawaabbatee haala khayriisii kajeelaa ta'een haala dhugoomseen wareegachi keessaa haala dhugoomseen woo khayrii sana hojjette rabbiin kanasii qabaa yoo haala dhugoomseen jannata seena jechuudha. Rawaahul Bukaarii todees maniihaa jechuun ay yuuxiyahu isni kennuudha jechuudha iyyaa isii kennuudha reettittii sana yookiin horii sana liyaa kula labanaha akka nyaatuuf jecha aannan isii akka nyaatuuf jecha dhiiroo aannan ni nyaatama ni nyaatama jedhan aannan kun goggogee nyaatamuu illee ni mala dhuguun dhumti sun nyaatuma waan ta'eef gaari summa yaruddaha eeganaa deebisuudha isii ilayhi gara isaatti waan eeganaa gara isaatti fidamtee deebifamtu jechuudha kennamtee kaate waan deebifamtu jechuudha. sanattu yumaniihaa jedhama. Qawluhu jechisaa 40 khaslatan gosa 40 jechuun ay minal birri jechuudha jedha. Khayriirraayyuu gaarii khayriirraa jechuudha 40 jechuun suni khayriirraa waan khayriirraa gaarii waan 40tu jira khayriirraa jechuudha jedhan gaarii
kanarraa gaawwanni argannu maali jennaan akka jechuudha sana keessatti hedduu lakkaa'uyyuu manihatul anzii fa'i kasilaamii fa'i akka salaamtaa fa'a akka jechuudha nama jechuudha axxiffate fa'aa eebbisuu akka jechuudha karaarraa azaa kaasuu akka wama kana fakkaatu jechuudha wanni 40 sun nuun lakkaa'abne hundi asitti isa kanaafuu jechuudha kanarraa wanni hubannu maali khayrii yooniif hojjette khayrii sana haala niyyataa ta'een hojjedhu haala sawaaba isaa argataa niyyatteen hojjedhu san booda jechuudha sababaa sanaa jannata galta jechuudha. Hadiisni 139 gaarii الثالث والعشرون akka jechuudha baaba kanaatti hadiisa 24 digdamii sadaffaan ana Adiyyi ibn Haatim Adiyyi ilma Haatim irraa radiyallahu anhu allaan jibbana sarraa fageessu qaala ni jee سمعت النبي اللهم صل على محمد وسلم ارجما ربي نجاي يقول كان النجد نجاي اتقوا النار يا بو صدادا يبدا اتقوا صدادا جناني صدادا صدادا النار يبدا صدادا ولو بشق تمرة osoma jechuudha qixxee gaarii osoma jechuudha qixxee tamiraallee ta'e jechuudha yookaan dhoohaa tamiraa jenna osoma dhoohaa tamiraa saddaqachuu ta'e yookaan immoo odoma jechuudha wanti isin saddaqattan amma dhoohaa tamirii ta'e saddaqadhaatii ibiddarraa eeggadhaa yookaan okkana yookaan immoo ibidduma kana sodaadhaa utuma jechuudha amma giimii cittuu jechuudha tamirii taate illee jabduudha jechuudha ibiddi muttafaqun alayhi Bukhari Muslimi وفي رواية لهما رواية بخاري مسلمي ابتين كيست عنه أبادما جتشد عدي الرا قال نجد قال رسول الله اللهم صل على محمد ارجمان الله نجده ما منكم ما انتان منكم اسن الرا من أحد نمنتو كنتان ما انتان منكم اسن الرا من أحد نمنتو إلا سيكلمه ربه ربين إسان دبت ملنا فجيتشو إلا حال إسان دبت تملنا فربين نمني تقو مميكي حال ربين دبت تملنا من ربين إسان دبت ملنا جيتشو ربين إسان دبسو ملنا ليس بينه حال إنتانين قدوني ساتيفي وبينه قدو ربي ترجمان دب فسران حالا تانين dubbii fassaraan turjumaan jechuun toroggaamiin jechuudha. Haala gidduu rabbiitiif gidduu ilma namaa kana toroggaamiin hin jirreeni rabbiin hunda namaatiin nu haasawa jechuudha. Fayanzuru ni ilaala rabbi fayanzuru ni ilaala gurbaan namni ittiin dubbatamu sun aymana mirga isaa ni ilaala minhu mirga ofii ni ilaala jechuudha. Yeroo ittiin dubbatamu san falaa yaraa in argu jechuudha. Illaa maa qaddama wama dabarse malee. yoo mirga salaalle wama dabarsi arga gaafa rabbiin ittiin dubbatu sana jechuudha wannun dubiruma ta'a wayanzuru ni ilaala ash'ama minhu bitaasaa immoo ni ilaala bitaa isarraa ta'e immoo ni ilaala jechuudha bitaasaa immoo ni ilaala falaa yaraa in argu jechuudha gurbaan illaa maa qaddama wama dabarse malee in argu jechuudha ahadeen sun wayanzuru ni ilaala bayna yadayhi fuuldura isaa immoo ni ilaala fuuldura ofii immoo ni ilaala bukkee garaaf garanaa waan inni hojja barseetu jira miti fuuldura isaa immoo ni ilaala wayanzuru ni ilaala bayna yadayhi fillafiitii isaa immoo ni ilaala fuuldura isaa jechuudha falaa yaraa in argu illa naara ibidda malee ibidda kan inni argu jechuudha tilqaa'a wajhihi garagalaa haala ta'een fuula isaatti ibiddi immoo fuula isaattis garagalaa haala ta'een yoo achi ilaale ibidda arga yoo mirga laale hojii isaa arga kan dabarsa yoo bitaa laale hojii isaa arga jechuudha bayna yaday falaa yaraa gaari fattaqu naara isa kanaafuu ibidda sodaadhaa walaw bishiqqi tamratiin odoma jechuudha dhoohaa tamirii saddaqachuu ta'e otoma qixxee tamirii saddaqachuu ta'e walaw bisadaqati shiqqi tamratiin jedhan odoma saddaqachuu ta'e jechuudha dhoohaa tamirii odoma saddaqachuu ta'e فمن لم يجد نمنمو روها تمري يورغچون دندهين قطه تمري جچو فبكلمه جچغاري فبكلمه طيبه جچغاري ها سوق ابا جچغاري ها سوق ابا
jechi gaariin isaaf sadaqaadha. Al-kalimatu xayyibatu sadaqa waan jedhameef jechuudha. Gaariidha. Isa kanaafuu jechuudha sadaqaan akkasiin bakka guddaa qabdu hadiisa kanarraa hubanna jechuudha. Sadaqaan ati saddaqat birrii lamas haa ta'u tokkos haa ta'u akka inni bakka guddaa sii bu'u yoo niyyatte irraa arganna jechuudha. Baabni adiinni 440ffaan gaarii. الرابع والعشرون أفرتمي في دقدمي أرففان جتلو كبابا كانت أنا أنس رضي الله عنه أنس الراجل ربي سر جالت والله جبنا سرافا جيسو قال نجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي نجي إن الله ربين لا يرضى نجالت هجي أن العبد قربي شرا نجالت ربين قربي شرا نجالت أي أكل لا يرضى كل لا يرضى مثل إن جالته متي لا يرضى نجالت أن العبد قربي شرا أي أكل نياتشون الأكلة لقمات كل نياتشون لقمات كنياتشو قربي شاني جالت إيغا نياتي كيو فيا حمده عليها ربي فارسو نجالت فيا حمده إسا فارسو عليها نياتتي سنرتي nyaatatti sana irratti rabbiin faarsu ni jaallata rabbiin yeroo garbichi nyaatee kayee luquma tokko ta'u fudhatee kayee alhamdulillah jedhe ni jaallata jechuudha. Aw yashrabu takkaa dhuguu jaallata rabbiin dhuguu namaa sharbatan dhugaatii tokko fayahmadahu isa faarsuu jaallata alayha dhugaatii sana irratti immoo rabbiin isa faarsuu jaallata jechuudha. Garbichi kun isa faarsuu jaallata rabbiin. Rawaahu muslim tadiisa kan odeesse. أكلا جتون بفتح الحمزة فتح همزة تقراني وهي اسم الغدوة تجتورا غنما تجرم تيلي إن دبتم تيجن اسم نياتا غنما أو العشوة تكائرات كرسي فراتا جن إذا كنافو أكلا قاعدة سا أكلا أولي دبتم يفيت إكينير راجتور قاعدة نمني إرباتا في kursi kana xiqqoo nyaata jedhan xiqqoo nyaachuu illee danda'a. Maaliif aadaa biyyaattiin xiqqoo yoo nyaatte kursii xiqqishoodhuma nyaatte misaa bareechitee nyaattaa irbaata illee xiqqoo nyaatta jechuudha. Kanaaf aklaa irratti waamame malee sa'aatii hundayyuu ilmi namaa yeroo nyaata nyaatee bishaan dhuge rabbiin alhamdulillah inni jechuu jaallata jechuudha. Gaarii isa kanaafuu yeroo nyaata yeroo dhugaatii dhugan alhamdulillah akka jedhamuu qabu irraa hubanna jechuudha. Gaafa jennee akka rabbiin nu jaallatu irraa hubanna jechuudha. Adiinni 441ffaan جاري أكبابا كانت تديمني الخامس والعشرون أدقدمي شنفان جتشون أنا بي موسى أبا موسى رادوب رضي الله عنه والله جبنا سرافا قيسو عن النبي اللهم صل على إرقمان الله قال نيجي على كل مسلم شوف مسلمان رتي جنان شوف مسلمان رتي صدقات جرجل شوف مسلمان رتي نما مسلمته هندرتو صدقات جرا قال نجد غاري أرى مالت دبوي أرأيت مينا في ميمي إن لم يجد يون أرغنيو صدقا يون أرغنيو وان صدقات قال نجد يا عمل نوجت بيدي هركا سالماني نوجت فينفع نفسي سافيدك ويتصدق سنبودني صدقات أرك فياقا ومتي أرك ساتين وجتة وفي نياته وفي يديه وفي نياتشون الصدقات ما دي